Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Keol Negaasaa wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan. Akkuma beekamu har'a immoo odeeffannoo bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee isinii qabannee dhufnee jirra. Egaan daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turuun kana malees immoo viidiyoo kana immoo sabiskiraayibii akkasumas illee laayikii gochuun immoo akka namoota hedduu bukkee ga'u maatii keenyaaf haaraa kan taatan immoo sabiskiraayib gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Sana malees immoo viidiyoo kana sooshaal miidiyaa qabdan feesbuuk, teelegiraam akkasumas illee tiiktaak irratti illee kukkuttanii sheer gochuudhaanii hundumti keessanuu akka sirbi artistii keenya jaalatamaa fi beekamaa artistii Keol Negaasaa kana namoota hedduu bukkee ga'uu fi akkasumas illee dhageettii hedduu akka inni argatu godhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenyaa gara viidiyootti naa dabarsu. Akkuma isin beektan artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artist Keol Negaasaa uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii kan qabudha jechuudha. Keessumaayyuu artistiin kun sirboota garaagaraa baasuu bichaadhaan kan beekamu osoo hin taane sirba barreessuudhaan illee hedduu kan beekamu. Keessumaayyuu albaama dhiyeenya kana ba'ee ture albaama artistii Leencoo Guddinaa irratti illee baay'ee sirboota garaagaraa barreessuudhaan illee kan hirmaachaa turedha jechuudha. Artistiin kun gama sirba qophaa osoo hin taane barreessuun illee akkasumas yeedaloof illee walalootti baasuudhaan illee gahee guddaa aartii afaan Oromoo keessatti kan taphachaa jirudha jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya kun immoo amma immoo taraa koo ofii kootti sirba qabadhee dhufee jira isiniin jechaa jira jechuudha. Hojii isaa haaraa kana akka inni namoota hedduu bukkee ga'uun illee abdii qabnan isiniin jedha daawwattoota keenya. Kanaafuu artistii keenya kana warri jaalattanii akka inni dafee dhufu kan barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa tokko barreessuun dagatinaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin keenya kun sirba kana bareedaa fi akkasumas hedduu kan namatti tolu hojii koo keessaa illee san baay'ee itti boonuudha jedhee jira jechuudha artistiin keenya kun. Keessumaayyuu artistiin keenya kun wallee qabatee dhufaa jiru kanarratti yeedaloonsaa walaloonsaa abbaan itti hojjete illee akkasumas illee sirba kanallee kan barreesse artistichuma mataasaa artist Keol Negaasaati jechuudha. Sirba kana hundasaa ofiisaatii qindeessee daayirikteerri mataan isaallee isa jechuudha daawwattoota keenya. Takkaallee akkas ta'een beeku. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya kana bukkee dhaabannoo isiniin jenna. Wallee isaa kanarratti illee gaafa inni qabatee dhufullee miliyoona kudhanii fi miliyoona isaa oliin illee viyuu akka gashinu abdiin qaba jechuudha daawwattoota keenya. Sirbi isaallee kan namatti tolu abdii qabna jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya artistiin kun yoom dhufaa eessatti dhufaa maalirratti dhufa kan jettaniif immoo akkuma beekamu artistiin keenya kun yeroo ammaa kana gidduutti yuutuub chaanaalii mataa isaatii banatee jiru jechuudha. Isa dhufu kanarratti immoo yuutuub chaanaalii mataa isaatii banachuun isaa kan hin oolle ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Egaan artistii keenya kana bukkee dhaabannuun isiniin jira daawwattoota keenya. Hundumti keessanuu chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayib godhaa. Artistii keenya immoo dafiinoo kottu jennaani. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo nuyi har'a qabannee dhufnee kana ture amma xumura qophii keenyaatti waan nu daawwataniif galatoomaa isiniin jechaa odeeffannoo kan biraa qabannee amma dhufee isinitti deebi'uutti gama kiyyaan nagaatti.